جولي ورا ما شاء الله ردش يس ما شاء الله أو 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 كنو ها دقي سامي كجايبت لا لا يا رب يا أو 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 أي أوه الله أوه ماي الله الله أكبر يا هذا بدأ هنا كان يس كان الله أكبر تكواندو انترناشنال ماستر عبد العزيز برسيسو مقالا ميجا قدنا بالي بها أنا سوينا كيستي براتوني حالا كانان براتشا جيران جيتشو دا جولين كراون دان كوبي تاو اسم بيسفنا هاي ميوان دلغان نوهاقر سيسان إن شاء الله ألا جولين لي برارتي الله 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 أنا كان بيكم مو أنا سماي قبتي بيكا لا هي هي الله والفتن الله 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 كوفيسون الله بدأ أوه الله أكبر الله أكبر أكنغا الله أكبر جولنتون براتوني أكنتي مالجتنيني وري وان كان براتو بوا فولدراتي بس تودو ها الله أولين انجر والله الله أكنا فكاتيجا دعوتوتا خينيا خبجمتوتا أكموان براس إنجرسيزا تورتي بالي بها درجوني حالا كنان غويا يرو إسبورتي بهان برنوتا رابهان قرآن ربي براتان جولن تنندينو قرآن ربي وربراتشا جيرو درسوتا يجودا درسون نكون كراهندان إيماني كراهندان قدتني كراهندان بيافيس بوا بياتيفيس دلقا جيراني فياك آماتيف درجوني أراد أدى راكل كلاواني خنا كله لا أو 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 أما يو حالة سنين كنارا دفتاته سوداچی سادا درگونی أكنا فكاتني مي برسيسا إساني أستاذ عبد العزيز وي ماستر عبد العزيز جاني إسا وجين والاسم برسيفنا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مي أستاذ برسيسا جولة رئيس نيمي. أيه مي نما قم تكبر جرا درجة مال الرجال سري درجة قوتا وجين سوساري سنجي قرتي سان جرام مال فكاتي مال الرجال تمي
amma akka dargaggoota aanaa kanatti ijoolleen fakkeenya akka mana barumsaa Gadaa Soofumaritti Gadaa Soofumaritti mana barnoota Gadaa Soofumar. Okay. Hayyee barattoota nama 36 ka Finfinnee fidee eebbise. Barnoota nama 36tu Finfinnee dhaqanii eebbise. Barattoota nama 36 Finfinnee fidee eebbise. Hayyee barattoonni nama 36 kun guyyaa Alhadaa Dheengaddaa eebba isaanii akka gaariitti eebbisiifnee qabattoo isaanii sadarkaa daanii sadarkaa tokkoffaa Dheengadda kenneef jechuudha. Kanaaf barattoonni hagana qofaa miti akka carraa ta'ee wantoota garaagaraatiin hafan malee barattoonni nama 36 hagana qofaa miti. Kanaaf akka fakkeenya ijoolleen kun yeroo isaanii itti fayyadamanii yeroo isaanii fakkeenyaaf isaanii sirriitti hojjetanii sadarkaa kana ga'anii namni kamuu ta'e fakkeenyaaf namni tokko waa barachuuf dura obsa qabaachuu qabu, kutannaa qabaachuu qaba. Namni obsaa fi kutannaa qabu barnoota sadarkaa fakkeenya har'a isaan irra ga'an kana kamuu kan irra hin geenye hin jiru jechuudha. Sanaaf barattoonni kun yeroo isaanii itti fayyadamanii halkanii guyyaa qorratti nyaatanii dhukkee itti galgalatanii sadarkaa kanaan ga'an jechuudha. Kanaafuu akka barsiisaa tokkotti sirriitti itti gammade sirriitti jaaladhee jedha. Kanaaf barattoota fakkeenyaaf akka aanaa kanatti dargaggoonni fakkeenyaaf wanni nuti dhaamnu qabnuuf yeroo isaanii fakkeenyaaf akka itti fayyadaman akka fakkeenya akka ijoollee kanatti dhufanii nu biratti yoo baratan sadarkaa kana waan namni waan hin geenyeef hin jiru yeroo isaanii itti fayyadaman jedha. Amma isaan sadarkaa dhumaarra gahan jechuudha. Sadarkaa dhumaa osoo hin ta'in sadarkaa tokkoffarra jiranii ganaa jechuudha. Fakkeenyaaf har'a sadarkaa daaniirra jiranii lakkoofsa daanii isa jalqabaati. Fakkeenya bara dhufullee yoo fakkeenyaaf sochii isaanii itti fufaa jira. Bara dhufullee waggaa lamaan booda daanii lammaffaa fattanamanii bifa kanaan barnoonni dhuban qabu itti fufa jechuudha. Ustaada keenya galatoomis hin jenna barattoota kana ijoollee tana jechuudha. Ispoortiin guddisuu jechuun barnootaan gara kaaniin barnoota sammuutiin barnoota amantaatiin barnoota akkasumas ispoortiitiin dargaggoonni kee kun warruma guyyaa ispoortii tana utaaleetuma bakkuma adda addaa ji'umoo barnoota amantiitiin wal qabatanii deema. Akka fakkeenyaaf mana barumsaa Gadaa Soofumaritti ijoolleen fakkeenyaa fi salaan ispoortiitiin barachuu hin danda'an. Allahu akbar. Ijoolleen fakkeenyaaf ijoolleen hin salaanne ispoortiitiin barachuu hin danda'an. Mana kana keessatti barachuu hin danda'an. Mana barumsaa Gadaa Salaata nama salaatutu as barata. Hayyee mashaallah. Kun keessa da'waa jechuudha. Ijoolleen fakkeenya akka mana barumsaa Gadaa Soofumaritti galgala ishaayii fi magrib jidduu qaraatii akka qaraan goona. Quraana. Ispoortii qofarratti cimsuu osoo hin taane barnoota diin islaam barnoota idilee akka isaan sadeenuu qooda irraa fudhatu goona jechuudha. Kanaaf ispoortii qofarratti miti. Barnoonni kamuu ta'e ilma namaatiif hin barbaachisa waan ta'eef kanaafuu isaan barattoota keenya hunda yoo gara keenya dhufan naamusa wajjin salaata wajjin akkasitti salaataa wajjin naamusa wajjin akkasitti barsiifne jechuudha. Qulqullina adda addaa waan suusii adda addaa maal jechuun akkana jechuun dargaggoota guddisaa jirra karaa hundaan sammuu isaanii gabbisaa jirra. Dargaggoonni sammuun isaanii qulqullaawaa akkasumas ispoortiin qaamni isaanii qulqullaawaa qaamni isaanii tolaa guddatan barnoota kaaniin ammayyaatiin akkasumatti guddatan jechuudha. Kanatti aansuudhaan namoonni tokko sheekonni warri ispoortii tan akka ijaamtu laaltan dogoggora. Ijoollee xixiqqoo osoo hin tahin sheekonni masjida keessa da'waa godhan hundi dhufanii ispoortii barachuu qaban. Maaliif? Namoonni da'waa godhu da'waan ad-da'waa jihaa hundaan da'waa godhuu qabna. Nabiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni gara hundaan da'waa godhe Abii Mahzuuraa walitti dhufanii takkaa namni hin kuffisne nooyi ispoortii irraa wal'aansoon takka yoon si kuffise natti amantaa jennaan Nabiin sallallahu alaihi wasallam akka yoo nama sanuu ta'e jee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam fuudhee lafatti gadhiise. Aanan naan taane jee irra deebi'ee Rasuulli ammas lafatti deebifnaan Abaa Mahzuuraan ni amane jechuudha. Ma'anaan maal jechuudha da'waa yoo ka qabsoollee dhufu taate da'waan karaa hundaan waan deemuuf keessaa namoonni da'waa godhan namoonni kitaaba namatti himan imaamman salaachisan ispoortiidhaan qaamni isaanii cimuu qaba. Ustaada sheekota ni barsiifta? Akka jabeetti barsiisaa yoo fakkeenya isaan fedhii qabaatan sheekota miti haga sadarkaa maanguddootti hin barsiifne jechuudha. Hayyee maal jechuudha akkana jechuun
karaa hundaan guddachuu qabanii sahabaan nabii keenya ispoortii beekan Umar ibn Khattab ispoortii beeka wakadhalika Baraa ibn Malik sahabaa keessa warra jajjabaa nama akka Ibn Abi Xaalib warra ispoortiidhaan if gubbaa bararu warra qaamni isaanii hundi ispoortiidhaa fi riyaada jechuun leenjiidhaan guutame jechuudha. Tanaaf akka gaariitti sheekonni irratti xiyyeeffatanii ilaalcha kennitanii fi akka isa wajjin dhaabbatanii isa qofaami warra isa barsiisu. Ganaa amma takka bichaa jiraamin ganaa gosti biraatii dhufti ushuunis ganaa dhufti kaaraateenis ganaa dhufti hoggaa dhufte waan islaama gargaaru waan ijoollee islaamaa gargaaru irratti xiyyeeffatanii akka wajji dalaydan asumaan dhaamsa dabarsaadha. Ani obboleessa keessa Miikaa'elis bakki itti argamnu godina Baalee Bahaa magaalaa Miicaati. Sagantaa keenya kaarraa kanumaan xumurra. Ustaada haala kanaan ijoollee qopheessitee dhiyeessitee ijoollee ta'e nu argisiisuudhaaf galatoomi isin jenna. Maqaa daawwattoota keenyaatiin galatoomi isin jenna inshallah. Isinis dhuftanii ijoollee keenya nurraa ilaaluudhaaf baay'ee galatoomaa isiniin jedha.